Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya kan guyyaa har'aa kan biyya keessaa fi biyya alaatii qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya keessaatii yoo jalqabnu atileet Tigist Asaffaan fiigicha maaraatoonii Landan injifattee sa'aatii addunyaas fooyyessitee kan isin jirtu. Oduu biraatiin ammoo Jibuutiin Masrii waliin ta'uudhaan dhimma galaana diimaa irratti waliigaltee haaraa mallatteessiteeti kan isin jirtu. Seera haaraa mallatteessite kanaan Itoophiyaa buufata doonii ishee irraa ugguruudhaafis akka karoorfatte dhagahameeti kan inni jiru. Oduu biyya alaatii qabanneetti yoo dabarru dhoohinsi guddaan biyya Iraanitti mudate yeroo ammaa kana shakkiiwwan garaagaraa argamsiisaatii kan inni jiru. Mootummaan Iraan dhimma kana qorachuudhaafis karoora akka qabuu fi ministeera biyya keessaa dhimma kana guutumaan guututti akka qoratu aangoo jabaa kenneefi kan inni jiru. Xiinxaltoonni garaagaraa yaada isaanii kan kaahaa jiranii fi shakkiin Iraan yookaan Israa'elii fi Ameerikaadhaan kan wal qabatu hedduunis bahaatii kan inni jiru. Oduuwwan kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Oduu jalqabaatiin mootummaan Jibuutii mootummaa Masrii waliin buufata doonii isiitti Itoophiyaan akka hin fayyadamne ugguruuf mariin icciitiin taasifame saaxilamuun dhagahamee jira. Afrikaan Insider akka qindeessetti hoogganaan Jibuutii Itoophiyaan buufata doonii isii akka hin fayyadamne ugguruu fi qarqara galaana diimaa isii eegumsa Masrii jala galchuudhaaf hoogganaa Masrii waliin waliigaltee dho'isaa taasisuun ifa bahee jira. Hoogganaan Masrii Abdul Fattah Al-Sisii torbee darbee affeerraa mootummaa Jibuutii Ismaa'eel Omar Gwal waliin arguudhaan kan marii geggeessan ta'uun isaa ni yaadatama. Torbaanuma darbe kana keessa lammiileen biyya alaa Jibuutii keessa seera dhabdummaadhaan yookaan seera malee jiraatan akka biyyattii dhaabahanis ajaja kan dabarsite torbee kana keessa. Waliigalteewwan kana keessaa waliigalteewwan qarqara galaana diimaa kanaaf akkasumas galoo galaana Edan kan jedhaman kan naannawa sanitti argamu fayyadamuudhaaf mirga addaa kan qaban biyyoota qarqara galaana diimaa qofa ta'uu achirratti mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee amma hooggantoonni lamaan waliigaltee dho'isaa taasisaniiru jechuudhaan gabaasni kun kan mul'ise. Waliigaltee dho'isaa kun ammoo yoo Itoophiyaan Eertiriyaa waliin wal dhabdee keessa galte Jibuutiin Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Abiyyaatti yookaan akka isiin hin galchanneef buufata doonii isii cufuudhaaf Masrii waliin waliigaluu isee kan dhagahamedha. Waliigaltee rifachiisaa fi dho'isaa kana kan saaxile qorataa fi barreessaa lammii Jibuutii Abdurrahmaan Bashiir kan teessoo isaa Kaanaadaa godhateedha jechuun Afrikaan Insider gabaaseera. Itti dabaluunis buufata doonii Itoophiyaadhaaf balbala daldalaa guddaa ta'e Jibuutii kan jiru kan tajaajilu cufuu bira darbee hoogganaa Jibuutii waliigaltee waraanaa Masrii galaana diimaa sulula Suwiz irraa kaasee hanga qarqara Jibuutiitti akka eeyduu hayyamuu isaallee dubbatameetiin jira. Daldalli biyya alaa Itoophiyaa dhibbantaa 95 buufata doonii Jibuutii irraa kan hundaa'e yommuu ta'u Jibuutiin ammoo kiraa buufata dooniitiin doolaara Ameerikaa biiliyoona 3 Itoophiyaa irraa kan argattudha. Mootummaan Moqaadishoo nageenya galoo galaana Edanii fi galaana Hindii qaama bishaan Somaaliyaa ta'e mootummaa Masriitiif dabarsee kennuun gaanfa Afrikaa daran dhiphina jala kan jirtu weebsaayitiin Afrikaa Insider yaadachiiseeti kan inni jiru. Kun haala kanaan itti fufee jennaan ammoo rakkoon diinagdee keessattuu biyyoota ulaa galaanaa hin qabne kan akka Itoophiyaa irratti daran mudachuu danda'a xiinxalli jedhus baheetiin jira. Atileet Tigist Asaffaan fiigicha maaraatoonii Landan injifatte. Atileet Tigist Asaffaan fiigicha maaraatoonii Landan 45ffaa guyyaa kaleessa dorgomame injifattee sa'aatii fooyya'aa addunyaa ta'uunis miidiyaalee addunyaa wal jalaa qabanii gabaasuu irratti kan argamanidha. Atileet Tigist Asaffaan fiigicha sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 50 xumuruudhaan kan injifatte yommuu ta'u, qondaalli Komishinii Poolisii Oromiyaa itti aantuun koomaandara Atileet Tigist Asaffaa sa'aatii isiin ittiin xumurte dorgommii maaraatoonii dubartootaa qofa hirmaachisen sa'aatii saffisaa kan mataa ishee galmeessiteetiin jirti. Dorgommiin atileetota dhiirota gidduutti geggeeffameen ammoo atileet Taamiraat Tolaan sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 42 xumuruun sadarkaa 5ffaa baheeti kan inni jiru. Maaraatoonii Landan kana irratti kanaan dura ji'oota darban dura Qananiisaa Baqqalaan akka irratti hirmaatu ibsee ture. Haa ta'u garuu torbaan muraasni osoo hafuu maaraatoonii kana irratti akka hin hirmaanne beeksisee jira. Oduu biyya keessaa kan biraatiin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF dura taa'aa addichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu TPLF gonkumaa irra deebiidhaan hin galmaahu jechuun ciche. Garichi ibsa baaseen beekamtiin TPLF duraanii deebi'uu qaba malee akka haaraatti wanti galmaahu tokkollee akka hin jirre jala sararee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa immoo TPLF haala addaatiin akka galmaahu yookaan kan haaraa ta'een akka galmeessee TPLF yaa'ii waliigalaa hin teenye jechuudhaan dhoorkaa irra kaahuun isaa kan yaadatamudha.
Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad immoo waan boordiin filannoo biyyaalessaa jedhe fudhachuu baannaan gara wal waraanuutti deebi'uu dandeenya jedhanii kanaan dura akeekkachiisanii turan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii Geetaachoo Raddaan garee Dabratsiyoon fa'aa mootummaa Eertiriyaa wajjin dhoksaadhaan hojjechaa jira jechuun dubbachuun isaa ammoo kan yaadatamudha. Humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin akka meeshaa waraanaa hiikkatanii uummatatti hin deebine yookaan waraanatti hin deebine taasisaa ture jechuudhaan garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu akka ta'e simatanii turan. Loltoonni humnoota Tigraay osoo hin hiikkatin jiran 100,000 lakkaa'aman jedhan biyyattii keessa akka jiranii fi yeroo ammaa kana ammoo warra Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi kanneen mootummaa Eertiriyaatiin hidhata qabaniin qophii isaanii taasisaa akka jiru garuu oduuwwan keessaan bahan kan agarsiisanidha. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikaa hin jiru jedhee tibbana irra deddeebiidhaan kan ibsaa ture yommuu ta'u, mootummaan Eertiriyaa kan bulchiinsa Abiyyi Ahmad waliin michummaa cimaa qabaataa ture amma wal dhabdetti jiraachuun isaa kan beekamudha. Mootummaan Dr. Abiyyi Ahmadiin immoo tibba darbee moorawwan leenjii waraanaa hedduu keessa loltoota eebbisiisaa kan turee fi ammas leenjitoota haaraa gara mooraa leenjii waraanaatti akka geessaa jiranis maddoonni garaagaraa kan ibsudha. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu ammoo kanaan dura akka obbo Geetaachoo Raddaa jedhanitti kanneen warra Eertiriyaa wajjin waliigaltee qabanii fi yaadota garaagaraa Eertiriyaa wajjin kaasuudhaan kan irratti mari'ataa turanii fi mootummaa waliigalteedhaan akka buqqisuu barbaadan keessattuu bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay humnaan fonqolchuudhaan bulchiinsa qabachuu akka barbaadan himataa turaniitiin jiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru jalqaba irratti kan isin biraan geennu dhoohinsi buufata doonii Iraanitti namoota 28 galaafatee fi namoota 800 ol madeesse kan dhagahame guyyaa kaleessaati. Dhoohinsa guddaa buufata doonii guddaa Iraanitti mudatee yoo xiqqaate namoonni 28 kan ajjeefaman yookaan kan du'an yommuu ta'u kanneen 800 ol ta'an ammoo madaahuu qondaaltonni biyyattii himan. Dhoohinsi kun sanbata ganama naannoo magaalaa Baandaar Abbaas jedhamutti buufata doonii daldalaa guddicha biyyattii Shaahid Rajaahee jedhamutti kan mudatedha. Dhoohinsi manneenii fi gamoowwan naannawa sanatti argaman akkasumas konkolaattota irratti miidhaa cimaa geessiseera jechuudhaan dubbatamee jira. Jiraattonni naannawa san jiraataa turan akka jedhanitti dhoohinsi kun hanga kiiloomeetira 50 yookaan maahila 30 fagaatee akka dhagahames kan himamee fi kun ammoo rakkoo hamaa akka geesse dubbatamee jira. Viidiyoo yeroo sanatti miidiyaaleen addunyaa gurguddoo waraabanii gadhiisan akka agarsiisutti yoo xiqqaatee bakka garaagaraa sadiitti ibiddi akka babal'ate kan agarsiisuu fi ministeerri biyya keessaa Iraan ibiddi kun koonteynara irraa gara koonteynara biraatti babal'achaa akka ture boodarra mirkaneessee jira. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo sana jiran dilbata akka cufaman ajajni kan kenname yommuu ta'u dhaabbanni dhuunfaa galaanarraa tokko koonteinaroonni ibidda kanaan miidhaman boba'aa misaa'ila baalaastikii oomishuudhaaf oolu fe'uu hin oolle jechuudhaan shakkii isaanii katabaniiru. Dhaabbanni nageenyaa Amree jedhameen beekamu akka jedhetti ibiddi kun kan kahe boba'aa misaa'il baalaastikii irraa fayyadamu of eeggannoo malee qabuudhaan jechuudhaanis gara Iraanitti quba qabee jira. Amree akka jedhetti dooniin alaabaa Iraan ofirraa qabu tokko bitootessa bara 2025 boba'aa rookeettii soodiyem peerkilooreet jedhamu buuseetii kan deebi'e jechuudhaan himee jira. Kanaan dura gaazexaan Financial Times dooniiwwan fe'umsaa 2 Chaayinaa irraa gara Iraanitti boba'aa geejjibsiisuu ifa godheeti kan inni jiru. Miidiyaaleen biyyaalessaa biyyattii akka himanitti namoota ijaan argan wabeeffanneerra yoo jedhan dhoohinsi kun kan uumame erga ibiddi ka'ee gara koonteynara hin haguugamne kan meeshaalee gubachuu danda'an of keessaa qabutti babal'ateen booda jechuunis dubbatanii jiru. Qondaaltonni dhaabbata gumurukaa biyyattii ibsa televezyiinii biyyaalessaa irratti kennaniin akka jedhanitti dhoohinsi kun bakka buufata yookaan bakka walitti qabama keemikaalota balaafamaa keessatti ibiddi erga ka'ee booda kan mudatedha jechuun mirkaneessaniiru. Amree qondaaltota abbaa taayitaa bulchiinsaa balaa yookaan balaa biyyaalessaa biyyattii wabeeffachuudhaan akka ibsetti keemikaalonni buufata doonii Shaahid Rajaahee keessatti of eeggannoo akka kuufaman akeekkachiisa kennaniiti kan isaan jiran. Buufata doonii Shaahid Rajaahee buufata daldalaa ammayyaa fi guddaa kan Iraan keessaa isa tokkodha. Buufatni doonii kun qarqara galaana daandii doonii boba'aa guddaa ta'e Strait of Hormuz jedhamu irratti kan argamu yommuu ta'u, waajjira muummee humna galaanaa Iraan Baandar Abbaas irraa dhihoo kiiloomeetira 20 qofa fagaatee kan inni argamudha. Dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Iraan dhoohinsi kun warshaalee boba'aa biyyattii bakka kuufama boba'aa fi sarara daddabarsoo biyyattii walitti dhiheenya hin qabu jechuudhaan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniitii jiran.
Pirezidaantiin Iraan akka jedhanitti balaa mudate kanaan gadda guddaa nutti dhagahame jedhan. Biyyattiin dhoohinsa kana ni qoratti kan jedhan yommuu ta'u pirezidaantichi qorannoo kana akka dursaniif ammoo ministeera biyya keessaa gara bakka balaan kun itti dhaqqabeetti erganiitiin jiran. Dhoohinsi sanbata darbee mudate kun marii biyyattii yookaan kan biyyattiin sagantaa niwukilaraa ishee ilaalchisee Ameerikaa waliin taasifte waliin kan wal qabatudha jechuun ammoo shakkiin biraa kahaatiin jira. Tarii Israa'elii fi Ameerikaan harka isaanii keessaa qabaachuu akka danda'an ammoo shakkiin garaagaraatis kan bahaa jirudha. Kun ammoo yeroo isaan maritti jiran ta'uun ammoo daran shakkii akka guddisu kan taasise yommuu ta'u, Ameerikaan marii Teheraan meeshaa niwukilaraa akka hin oomishne ittisuuf kaayyeffatte amma kallattiidhaan eegalteeti kan isheen jirtu. Biyyoonni lachuu marii karaa giddugaleessitotaa yookaan giddugaleessitoota Oomaan keessatti gaggeeffamaa jiru haala gaariidhaan deemaa jira jedhanii yoo dubbatan ergamaan ol aanaan Iraan garuu garaagarummaa dhiphisuudhaaf wantoota hojjetamuu qaban akka jiranis akeekkachiisa biroo kennuun isaanii ni yaadatama. Iraan qoqqobbii irra kaa'ame yoo salphatee sagantaa niwukilaraa ishee dhiphisuudhaaf yookaan hir'isuudhaaf qophii ta'uu fi garuu oomisha yuuraaniyeemii kan itti fuftu ta'uu ibsiteetiin jirti. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee waraanaaf osoo hin taane faayidaa lammiileetiif akka ta'u kanaan dura gabaasaa turuun ishee ammoo kan yaadatamudha. Kun ammoo erga walgahii gamtaa Awurooppaa bara 2018 gaggeeffamee booda marii sadarkaa ol aanaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu kan jalqabaa ta'uun galmaahee kan inni jirudha. Tiraamp fedhii Putiin nagahaaf qabu irratti shakkii akka qaban ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sirna awwaalchaa Paappaasii Firaansis irratti pirezidaantii Yukureen Volodimiir Zelenskiin waliin wal arganii erga mari'atanii booda fedhii Putiin nagahaaf qabu irratti shakkii isaanii ibsuu jalqabanii jiru. Marii sana booda fedhii Raashaan yookaan Vilaadimiir Putiin waraana kana xumuruudhaaf qabu irratti shakkii qaba jechuun kan ibse Doonaald Tiraamp ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin sababni Putiin mandara namoota nagahaa irratti misaa'ela dhukaasuuf tokko illee hin jiru nagawwoomsaa jira jechuudhaanis barreessaniiti kan isaan jiran. Sirna awwaalcha Paappaasii Firaansis dura Roomatti kan wal argan Doonaald Tiraampii fi Zelenskiin dhimma waraanaa fi fedhii waraanaa dhaabuu irratti akka mari'atanis kan dubbatamudha. Anumaayyuu xiinxaltoonni garaagaraa dubbachaa akka jiranitti Zelenskiin dursee Tiraampiin gorfachuu akka hin oolles kan hamatamaa jirudha. White House mariin hooggantoota lamaan gidduutti daqiiqaa 15f taasifame baay'ee bu'a qabeessa jechuun ibsee jira. Pirezidaantiin Yukureen gama isaatiin mariin kun seena qabeessa ta'uu danda'a jechuun yoo ibsan gara isaaniitiin ammoo gaafii yookaan ammootu abdii guddaa akka Tiraampiin irraa qabanis himatanii kan isaan jiran. Hooggantoonni lamaan erga marii isaanii White House waliigaltee malee xumuramee booda yeroo jalqabaatii fi fuulaa fi fuulatti kan wal arganidha. Haleellaa Raashaan magaalota Yukureen irratti raawwatte ilaalchisee miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa isaa kan ta'e Tiruuz irratti kan barreesse Doonaald Tiraamp haalli kun tarii waraana dhaabuu hin barbaadu jedhee akka yaadu na taasiseera jedhan. Nagawwoomsaa jira fakkaata kanaaf haala adda ta'een ilaalamuu qaba. Namoonni baay'een du'aa jiru kanaaf qoqqobbii sadarkaa lammaffaa yookaan isaaf maluu danda'a jechuudhaanis dubbatee kan inni jiru. Jimaata darbe Tiraamp ergama Ameerikaa Steve Witkoff fi pirezidaantii Raashaa gidduutti marii taasifame hordofuudhaan Raashaa fi Yukureen waliigaltee irra gahuudhaaf baay'ee dhihaataniiru jechuun dubbatanii jiru. Inumaayyuu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa fuula isaanii ilaaluudhaan yeroo isaan harka wal fuudhan gammachuu fuula isaanii irratti argamaa tureef waliigalteen kun akka dhugatti hiikamus ilaalcha isaanii qoodaa turanii jiru. Dilbata darbee Kremlin akka jedhetti Putiin ergama Ameerikaa Witkoff Raashaan haal duree tokko malee kallattiin Yukureen waliin marii jalqabuudhaaf qophii ta'uu ishee mirkaneessiteerti jedhanii gabaasan. Tiraampii fi Zelenskiin erga White Housetti wal gahanii yookaan waliigaluu dadhabanii adda bahanii booda yeroo jalqabaatiif Roomitti fuulaa fi fuulatti wal arganii mari'atanii jiru. Yeroo sanatti pirezidaantiin Ameerikaa gita isaanii Yukureen Raashaa injifachuuf filannoo biraa hafe hin qabdan jechuun itti himanii turan. Torbaan kanas ergaa wal fakkaatu irra deebi'anii kan dubbatan pirezidaantii Tiraamp hoogganaa Yukureen kanaaf filannoon biraa kan hin jirre nagaha malee akka ta'e itti dubbatanii jiru. Yeroo darbe Doonaald Tiraamp Yukureen waraana eegaltee waliigaltee nagahaa gufachiiste jechuudhaan irra deddeebiidhaan himachuun isaa kan nagahamaa ture yommuu ta'u, White House marii hooggantoota lamaan gidduutti sanbata darbe Roomitti gaggeeffame ilaalchisee ibsa baaseen marii bu'a qabeessa jechuudhaan yoo ibsu Zelenskiin gama isaaniitiin marii baay'ee barbaachisaa fi yeroo isaa kan eeggateedha ammoo kan waloodhaan galmaan gahuun danda'amu jechuun dubbateera. Wayita hooggantoonni lamaan wal duratti argaman yookaan wal bira ta'anii mari'atanis suuraan isaanii miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture jira. Ministeerri dhimma alaa Yukureen Andirii Tsipaas akka jedhetti
suuraa kana fuula X isaanii irratti qooduudhaan marii seena qabeessa jechuun mata duree isaanii godhatanii jiru. Tiraamp gita isaanii Yukureen waliin Roomitti wal fuuldura erga taa'anii mari'atanii booda injifannoo isaanii jechoota ciccimoo kanaan dura Zelenskii irratti dubbatanii fi yaada gaarii waa'ee Putiin irratti kennan irraa faallaa dubbataniitiin jiru. Tiraamp yeroo garagaraatti garagalatti kan dubbatu yommuu ta'u, haa ta'u malee yeroo darbee Raashaa jajanii Yukureeniin qeeqaa osoo jiranii dheengaddaa yeroo pirezidaantii Yukureenii wal arganitti ammoo gara Yukureenitti waan jijjiiraman fakkaata. Marii gaarii ture jechuun kan jalqabe Doonaald Tiraamp mariin dhimma tokko irratti goonee gaarii ture, baay'ee mari'anneerra, wanti mari'anne hundi bu'aa akka argamsiisu abdiin qaba jechuudhaan Zelenskiinis barreessaniiti kan isaan jiran. Itti dabaluudhaanis marii isaanii lubbuu uummata isaanii baraaruu, dhukaasa guutuu dhaabuu fi haalduree tokko malee dhukaasa kana akka xumuramu gochuu, akkasumas nagahaa biyyattii eeguu fi waraana biyyattii ammoo waaraan akka qindeeffatan irratti xiyyeeffachuudhaan Zelenskiin dubbataniitiin jiru. Zelenskiin itti dabaluudhaan haasaa seena qabeessa taasifneerra, kunis injifannoo waloo argachuu yoo dandeenye seena qabeessa jechuudha danda'a jechuudhaan Tiraampiin galateeffataniiru. Tiraamp Mooskoo fi Kiyev irratti dhukaasa dhaabuu waliigaltee nagahaa akka mallatteessaniif dhiibbaa gochaa kan turan yommuu ta'u, inumaayyuu kanaan dura hooggantoonni biyyoota lamaanii yeroo dhihootti waliigaltee nagahaa yoo hin geenye bulchiinsi isaanii akka keessaa bahu dubbataa turanii jiru. Doonaald Tiraamp yeroo gara aangootti dhufan waraana Raashaa fi Yukureen sa'aatii 24 keessatti nan dhaaba jechuudhaan dhaadataa turanis yeroo ammaa kana garuu baatiiwwan hedduun lakkaawamaniiti kan isaan jiran. Waraanni Raashaa fi Yukureen gidduutti geggeeffamu yoom dhaabataan ammoo akkaataa waliigaltee Raashaa fi Yukureen qofarratti kan hundaa'udha.